ilmaa kana fura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos keessan jaallatu hundumti keessan nagaa Waaqayyoo bakka lafa jirtanitti akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii. Ameen. Waaqayyoon gooftaan keenya guyyaa irraa kanaan kan nu ga'e maqaa Waaqayyoomaa keenyaa kan galateeffamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Jalqaba irratti gaafii tokkoffaan jechuudha. Seera lootaa boqonnaa 15 lakkoofsa 18 hanga dhumaa yeroo dubbisnu waa'ee dhangala'uu dhiigaati kan inni dubbatu jechuudha. Inumaatuu jechuudha namni dhiigni isaa dhangala'u tokko nama biraatu yoo tuqe jechuudha ganama hanga galgalaatti xuraa'anii ta'a jechuudhaan kan dubbatu. Kanaaf jechuudha shamarran yeroo marsaan laguu irra jiru yookiin immoo warababaan jechuudha ji'aan yeroo irra jiru macaafa qulqulluu dubbisuu danda'u, kadhannaa gaggeessuu ni danda'u, sabala xammaqachuu ni danda'u, fannoota saallamuu ni danda'u kan jedhan wantoonni akkanaa kun irra deddeebiidhaan yeroo baay'ee ni ka'u waan ta'eefiyyuu gaafii kanarratti jechuudha deebii akkana filaattaniif jalqaba irratti siin affeerra jechuudha. Mana keessaa ka'e gaaffii fi deebii kanarratti yaada jalqabaa kennuun barbaada. Akkuma beekamu seera lubbootaa boqonnaa 15 kaasnee gaafa ilaallu abaaboo ji'aa kan jedhamu yookiin immoo isa afaan Amaariffaatiin waraababaa jedhamu. Wanti kun mul'anni kun ji'a keetti guyyaa tokko naanna'ee guyyaa eeggatee kan raawwatudha. Akkuma beekamu yeroo abaaboo ji'aa yookiin immoo waraababaa nam tokko sirnoota mana amantaa keessaa maal raawwachuu qaba, maalis dhiisuu qaba kan jedhuudhaaf gaaffii ka'e yeroo baay'ee yaadni kun hin ka'a. Namoonni ilaalcha yaada garaagaraa qabu dhimma kana irratti. Akkuma beekamu hunda dursa abaaboon ji'aa adeemsa uumamaa yookiin immoo sirna uumamaa Waaqayyoon uumedha. Hunda baruu kan danda'amu. Wantootni Waaqayyoon uume immoo wanta badaa hin qabu. Wanti hundumtiyyuu gaariidha. Erga uumeetiin booda wanta hundumaa gaarii ta'uusaa ni arge jedhee akkuma dubbatu nam tokko yeroo abaaboo ji'aa kana waraababaa kana kadhannaa gochuu hin danda'a, kitaabolee qulqulluu dubbisuu hin danda'a, gara mana amantaa deemee sirnoota tajaajila manni amantaa gaggeessu irratti hirmaachuu danda'a kan jedhudha. Akkuma beekamu sirni mana amantaa sirnadha, seeradha. Yeroo hundumaa wal fakkaataadha seerri mana amantaa. Namoonni baay'ee yeroo baay'een kaasu maal irraa isaan dhorkaa kan jedhudhaafi akka dhuunfaatti kadhannaa mataa isaanii godhachuu hin dhorkamanii gara tsabalaa akka deemaniif kan jedhu yaadni asirratti baramuu qabu. Akkuma beekamu gara tsabalaatti gaafa dhiyaannu, gara mana qulqullummaatti gaafa dhiyaannu gooftaan keenya akkuma dubbate anis qulqulluudha waan ta'eedhaaf isinis qulqulluu ta'aa jedha. Bakka qulqullummaatti argamuudhaaf qulqulloomne dhufuudha. Kana jechuun abaarsa yookiin immoo margam isa jedhamu waan ta'eedhaaf miti. Abaaboon ji'aa waraababaanii adeemsa uumamaa yookiin immoo kana kan uume Waaqayyoo ta'uusaa baruun barbaachisaadha. As keessatti manni kiristaanaa maal barsiisti kan jedhuudhaaf nam tokko hunda dursa akkuma isinitti hime kadhannaadhaaf gara mana kadhannaa gaafa dhufu waan hundumaa yaada foonirraas yaada garaagaraarraatii bilisa ta'ee dhiyaachuudha kan qabu. Gara mana kadhannaa dhufuu hin danda'a. Gara mana kadhannaa yoo dhufe garuu eessa dhaabatee kadhannaa godhachuu qaba kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Innis naannaa mana amantaarraati, naannaa mana qulqullummaarraati, naannaa bultoo taabotaarraati fagaatee dhaabatee kadhannaa dhuunfaa isaa gochuu danda'a. Kun maaliif ta'a yoo jenne abaarsadha yoo jenne abaarsa miti. Garuu namni kun qulqulluu waan hin taaneedhaaf gara mana qulqullummaa keetti immoo gaafa dhufnu qulqulloomni dhiyaachuu waan qabnuudhaaf kanarraati bilisa taanee dhufuun barbaachisaadha. Kadhannaa dhuunfaa gochuu dandeenya. Kadhannaa dhuunfaa nu hin dhorku. Akkuma beekamu amma kan jirru bara araaraa keessa jirra. Kakuu moofaa keessa miti. Kakuu moofaa keessatti dubartiin dhangala'aa ofirraa qabdu kan ishee tuqillee xuraa'aadhaa jedha. Abaarsi keenya gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiitiin darbee jira. Fakkeenyaatiif mul'ata Yohaannis boqonnaa gara dhumaa waliitiin laaluun barbaachisaadha. Macaafa kanarratti waa'ee abaarsaa gaafa ilaallu nam tokko abaarsa kan itti ta'u maalidha kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Gaafa ilaallu asirratti mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa
sadii gubbaa irratti dubbii sagalee waaqayyoo jiru dubbisuun barbaachisaadha. Egaatii kanaatiin booda abaarsi sirumallee hin ta'u. Kan waaqayyoo fi kan hoolichaa teessoo isa irratti isa keessatti ni ta'a. Garboonni isaa isa ni ilaaluu fuula isaattis ni argamu jedha. Kana jechuun abaarsi gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoositiin darbuusa. Amma barri kun barri abaarsi keenya itti darbee bara fayyinaa yookiin immoo bara dhiifamaa keessa wanta jirruudhaaf akka seera mana amantaatti dubartiin tokko yeroo waraababaa yookiin immoo abaaboo ji'aa maal gochuu qabdi kan jedhuudhaaf kitaaba dubbisuu dandeessi. Gara mana kadhannaa dhuftee mooraa isaa keessa seentee mana amantaatti otoo hin dhiyaatiin kadhannaa dhuunfaa ishii gochuu dandeessi. Akkuma beekamu fannoo dhungachuu dandeessi kan jedhuudhaaf fannoon humna keenyadha. Diina kan nurraati hinjifatudha. Gara fannoottis gaafa dhufnu kabaja fannoof jecha yaada irra jirtu sanaatiif amma yaada kanarraa bilisa taatutti yookiin immoo amma guyyaan kun darbutti fannoo dhungachuu dhiisuun kabaja fannoo sanaaf qabnuuf malee dhiigni ishee keessaa ba'u kun abaarsaan waan ta'eef waan isheetti dhufneef kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Dhimma kanatti yaada garaa garaa ka'a. Namoonni baay'een garuu dhimma kanatti rakkoo hin qabu. Gara tsabalaa soo dhaqnee fannoo soo dhungannee tsabala soo cuuphamnee mana amantaa keessa soo seennee kan jedhanii jiru. Abaarsi hin jiru kan jedhu wal qabsiisanii namoonni baay'een dhimma kana akkuma beeku kun abaarsaaf otoo hin ta'in kabaja fannoof qabnu. Qaama keenya keessaati qulqullinni hin jirre yookiin immoo dhangala'aan jiru sun gara kanatti akka hin dhiyaanne gara qulqullummaatti akka hin dhiyaanne waan nu godhuuf malee abaarsaaf akka hin taane beekuudhaan kadhannaa dhuunfaa godhachuu hin danda'ama. Gara tsabalaa garuu dhaquun hin danda'amu. Akkamitti hin danda'amu? Qaama namaa keessaa kan immoo dhangala'aan kun bakka tsabalaa sana xureessuu danda'a. Abaarsaan ta'uu haa baatu iyyuu malee kun ji'aan naannee wanta dhufu waan ta'eedhaaf kabaja tsabalaa sanaatiif, kabaja fannoo sanaatiif, kabaja mana qulqullummaatiif mana qulqullummaatti gaafa dhiyaannu qulqulloofnee gara mana qulqullummaatti dhiyaachuun wanta barbaachisuudhaaf bifa kanaan ilaaluun barbaachisaadha. Yaada bal'aa kaasuu waan dandeenyuudhaaf. Yeroo waa'ee amma yaadni kuni namoonni garaagaraa abbooliin garaagaraa taata barsiisonni garaagaraa yaada garaagaraatti kan isaan kaasanii. Jalqaba irratti ibsuma kanatti yoo seeniin waraababaa jechuu yookiin immoo marsaa laguu inni jedhamu kun ji'aan inni naannee dhufu kuni akka abaarsatti kan laalan namoonni baay'een jiru. Fakkeenyaaf biqiltuun tokko firee godhachuudhaaf jalqabaa ababaa godhachuun barbaachisaadha. Ababaa yoo godhatedha kan inni firee godhatu. Dubartiin tokkos immoo mucaa argachuudhaaf akkuma kana wanni ji'aan deebi'ee dhufu kun yoo irratti mul'atedha. Akkuma saayinsiin jedhuttis umuriin isaanii waggaa 45 ol gaafa ta'e waraababaan kun gaafa irraa dhaabbate mucaa argachuu hin danda'an haadholiin. Garuu macaafni qulqulluun illee kan hin daangeessa. Abrahaam faas Saaraan faas umurii kana darbanii mucaa argataniiru. Haa ta'u malee egaa akka macaafa qulqulluutti gaafa deemnu waraababaan humti kuni maal jennee ibsina? Abaarsadha akka mana amantaa keenyaatti. Macaafni qulqulluun maal jedha isa jedhudha. Jalqaba keenya irratti dhimma kana kaasneerra waraababaan abaarsa miti. Adeemsa sirna firii uumama firii keetti ji'aati naannee kan dhufudha. Akkuma isinuu sila kaastanii waraababaa jechuun abaaboo ji'aa kan jedhamudha. Sirna haala qophii firii garaa namaa keessatti uumamu marsaan naannee dhufudha jechaadha. Yeroo itti killeen qophooftee killeen sun akka saayinsiitti akkana jedha. Killeen sun qophooftee yeroo isheen firii ta'uudhaaf sanyii dhiiraa sana itti eeggattudha. Yeroon sun immoo gaafa darbu gara xurii yookiin immoo gara lagutti jijjiiramudha waan ba'udha wanti kuni. Asirratti kun abaarsa miti. Maaliif Waaqayyoon wanta uume keessatti uumama Waaqayyoo keessatti abaarsi hin jiru. Minaalbaat Addaamiin gooftaan keenya wanta jedhanii jira. Badii erga balleessaniin booda umurii kee guutuu dhiigni sitti haa baay'atu kan jedhu gooftaan keenya dubbatee jira. Abbaa keenya Addaamiin immoo umurii kee guutuu dadhabiiti ba'ii bu'iiti jiraadhu jedhee Waaqayyoon itti himeera. Yeroo sana Addaamii fi Hewaan keessumaa Hewaan dhiigni umurii kee guutuu sitti haa baay'atu kan jedhu bifa kanaatiin wal qabsiisa namoonni kaasuu danda'u. Abaarsi Addaamii fi Hewaan amma garuu bara dhiifamaa keessa jirra. Yeroo gooftaan keenya dhufee nu fayyisee waadaa nuu gale sana hundumaa erga raawwateen booda dubartiin tokko dahuudhaaf yookiin immoo umuriin ishee gahee marsaa laguu kana arguun dirqama waan ta'eedhaaf abaarsa waan hin ta'in uumamuun Waaqayyoodhaaf jalqaba kana kan uume waan ta'eedhaaf uumamni Waaqayyoo immoo abaarsa waan hin qabneef abaarsa mitiidha. Kan beekamu qabu. Inni biraa amma fakkeenyaaf as keessatti jechuudha wanti nuti hubachuu qabnu
abaarsa akka hin taane Kiristoos irraa baranneerra. Inni kun karaa namoonni ittiin mucaa argachuu danda'an keessaatii ka'umsa akka ta'e seera uumamaa akka ta'edha jechuudha. Uumamadha jechuudha. Kanaaf keessumattuu wangeela Luqaas boqonnaa 8:42 irratti dubartii waggaa 12 guutuu dhukkubsachaa turte dhiigni qaama ishee keessaa dhangala'aa ture uffata Kiristoos hin tuqxee Kiristoos irraatti fayyina argatteetti. Kanaaf iyyuu gara mana amantaattis gaafa deemtu mana amantaa deemuun ishii xuraa'ummaa ishii kanaaf haa turtuyyuu malee abaarsa miti. Kun Waaqayyo biraatii dheekkamsa ishiitti fiduu hin danda'u jedhanii kan dubbatanis namoonni baay'een jiru. Lammaffaa immoo fannoon dhungatti yoo jenne fannoon morma ishee irra jira. Fannoon morma ishee irra jiruu fi fannoon luboota harka jiru fannoon sun hiikaan isaa tokkumadha. Akkaataa itti fayyadama keenyaatu addadha. Lammaffaa immoo gara tsabalaattis yeroo baay'ee yoo ilaalle namoonni ala dhaabbatanii hin xammaqatu. Kanaafuu seerri kun isa kamtu ta'uu qabaadha kan jedhan yeroo baay'ee namoonni gaafatan kan. Baay'ee gaariidha. Akkuma beekamu kitaabolee fi hiikaa kitaabolee qulqulluu hin beektaniiti ni dogongortuu kan jedhudha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Amma asirratti wanti beekamuu qabu fannoo morma keenya irra jiruu fi fannoo harka luboota harka jiru garaagarummaa guddaa qaba. Akkamitti jennee gaafa ilaallu egaa akkuma beekamu kan morma keenya irra ofii keenya kan qabannedha. Abbooliin keenya immoo kadhannaadhaanis kennaadhaanis nuu oli waan ta'aniidhaaf fannoo kana hojii isaan ittiin hojjetan hojii fayyisiinsaati. Kabajni barbaachisa. Maaliif kabaja laatamuufii qabnu yoo laanne malee gaarii miti. Inni biraan bakka tsabalaatti dubartiin tokko dhaqxee yoo gaafa cuuphamtu warreen qulqulluu hin taane irratti cuuphamu warra kaan keessatti cuuphamu kan jedhudha. Maaliif kana goona? Egaa akkuma beekamu wanti arginu sun yookiin immoo waraabaan kun abaarsa ta'e otoo hin ta'in bakki tsabalaa sun kabaja waan qabuuf, kabaja waan barbaachisuuf. Gara mana qulqullummaatti gaafa dhiyaannu kisoominaan yookiin immoo titinnaadhaan dhiyaachuu kan qabu. Egaa akkuma beekamu qulqullummaadhaan hin dhiyaanne taanaan dhiyaachuu dhiisuu nurra jira jechaadha. Maaliif alatti cuuphamu? Dhibeen isaanirra jiraachuu danda'a. Dhibeen biraa. Dhibeen kun immoo maalidhaa? Namni tokko gaafa dhibamu tsaballi kun yoo cuuphame dhibee kanarraa nan fayya jedheeti. Garuu iddoo irraa eebbifamaadha. Iddoo sun iddoo eebbifamaa waan ta'eedhaaf kophee luka keetii baase akkuma Museedhaan jedhame bakka itti dhaabatte jirtu sun eebbifamaadha waan ta'eedha. Tokkoffaan mana qulqullummaa seenne keessa seenuu kan hin dandeenyeef yeroo waraabaa kana abaarsaaf otoo hin ta'in bakkichi iddoo qulqullaa'aa waan ta'eedhaaf. Fooniif dhiigni gooftaa bakka itti dhiyaatu waan ta'eedhaaf iddoo qulqullummaa sana kabajaan deemna. Fannoo mormarraaf kan harkaa gaafa jennu kan mormarraa hidhannee jira bargeet akka nu fayyus ni beekna. Otoo ammaa abaarsa ta'ee fannoo morma keenya irraa sanarrayyuu yeroo waraabaa ni kunna ture. Abaarsa miti garuu marsaa dhufu xuraa'ummaa foonii waan qabuudhaaf kanarraa bilisa ba'uudha. Lammataa akkuma isin kaastan dubartii waggaa 12 dhiigni dhangala'ee fi marsaa laguu garaagarummaa guddaa qaba. Dubartiin kun dhibeedhaan kan isheen qabamte malee marsaa laguutiin miti. Marsaa laguu fi dhibeen garaagarummaa guddaa qaba. Abaarsas miti kun. Kanaaf kan dubartii kanaa dhibeedha. Dhibeen immoo akkuma beekamu otoo fakkeenyaatiif gara mana amantaa keenyaatti dhufne nam tokko utaalloodhaan qabee foonii dhiiga gooftaa gaafa fudhatu rakkoodha. Akkuma beekamu nam tokko qorrobee galee keessa qorachuu hin danda'u, fuula dhiqachuu dhaqni dhiqachuu hin danda'u. Yeroo sana furrii baafachuun waan akkasii kunillee waan jiruudhaaf manni amantaa kana ni dhorkiti. Walii galaa manni amantaa seera qabdi. Seerota sadan qabdi. Seeronni fooyya'an hin jirani, seeronni fooyya'an hin jiru jechaadha. Kanaaf dubartiin kun dhibeedha kan ishee qabe malee waraabaa miti. Kanaaf eenyuun barbaacha dhufte gooftaa keenya barbaacha gara mana amantaa kan isheen dhufte malee gara gooftaa keenyaa dhufte malee gara mana amantaa miti. Egaa akkuma beekamu inni jedheera ofiisaatiiti. Warra fayyaadhaaf qorichi isaanii hin barbaachisu. Warra dhibamaadha jedhee akkuma dubbate isa kanaatiif wanti baruu qabnu yeroo baay'ee gaaffii gaafa gaafannu gaaffii jireenyaaf ta'u, gaaffii lubbuudhaaf ta'u gaafachuu kan qabnu jechaadha. Callisnee gaafachuun hin barbaachisu. Maaliif yoo jennu akkuma beekamu yoo kabajne kabaja arganna, yoo kabajuu baanne immoo kabaja Waaqayyoo sana ni dhabna jechaadha. Kanaaf garaagartummaan as gidduu jiru isa kana waan ta'eef. Kanaaf asii walii galatti gaafa ilaallu egaa namoonni dubartii kanaaf waraabaa wal fakkeessanii yommuu barsiisan namoonni baay'een dogoggoraa fudhataman. Sirruma akkuma isin jettan dubartiin kun dhibeedha. Dhibee ishiirraa akka fayyituufi gara sana kan natte gooftaanis immoo ishii fayyiseera.
Namoonni baay'eenis dhibee isaanirraa akkuma fayyaa turan, Matsaa Guffaanis dhibee isaanirraa akkuma fayyaa turan, Iyyoob immoo yommuu amantaadhaan cimee dhaabbatetti illee egaa qaama isaa keessaati yaa'aa kan ture yookiin qaraacidhaan yommuu inni ofooqu madaa akkuma ture sana madaa isaa sanarraallee amantiidhaan akkuma fayye ishiin kunis amantiidhaan fayyadette. Warra babaa jechuun garuu uumamaan akkuma jalqaba kaasne dubartiin tokko mucaa argachuudhaaf seeratti kennameefidha. Haa ta'u malee egaa maaliif alatti dhoowwaman inni jechuun gaafiin ka'u jira. Maaliif alatti dhoowwaman erga abaarsa hin taane kan jedhu egaati ishii kanarratti too xiqqoo ibsanuu gootanii maaliif alatti dhoowwaman erga abaarsa hin taane. Gaariidha sila kaaseera. Macaafumatu maal jedhaa? Bakki deemnu sun iddoo qulqullaa'aadha. Iyyaasuudhaanis akkuma jedhame macaafa Iyyaasuu boqonnaa 5 irrattis ni jira. Iddootti dhaabattee jirtu sun qulqullaa'aadha waan ta'eedhaaf kophee luka keetti baasiidha. Bifa lamaan laaluu dandeenya. Minaalbaata kophee gaafa jennu kophee ofii kaawwannee jiru sana miti. Kophee kan jedhamu yaada laphee namaa keessa kan jirudha. Hinaaffaadha, haaloodha, yaada xuraa'ummaa garaagaraa nu gaggeessisudha. Egaa iddoon sun iddoo qulqullaa'aa waan ta'eedhaaf qulqulloofnee bakka sanatti dhiyaachuun barbaachisaa waan ta'uudhaaf isa kanaafidha. Iddoon sun iddoo eebbifamaa amma ta'etti nuti qulqulluu hin taane taanaan akkas jechuun dubartii tokko utuu warra gabaabaa irra jirtu, dhiirri tokko utuu dhangala'aan irra jiru iddoo qulqullummaa sanatti dhufuun sirrii miti. Seera mana amantaadhas waan ta'eedhaaf qulqullummaan dhiyaachuun barbaachisaa waan ta'eedhaaf walumaa galatti. Kanaaf qulqulloomnee dhiyaachuun barbaachisaadha. Kadhannaa dhufna, hojii hafuuraaf dhufna malee hojii fooniif wanta hin taaneedhaaf waan hundumaa yaada hundumarraa bilisa taanee akka dhufnu. Hunda'uun asirratti wanti baramuu qabu gara mana amantaa gaafa dhufnu warreen gaa'ila qaban wanti baramuu qabu guyyaa meeqaan duradha yaada foonii fedha foonirraa fagaatanii dhufuu qabu kan jedhus beekamuu qabu. Egaa akkuma beekamu nam tokko dilbata dhaqee mana amantaa dhaabatee addasiisuudhaaf fooniif dhiiga gooftaa fudhachuudhaaf warri gaa'ila qabanis warri gaa'ila hin qabnes guyyaa sadiin dura yaada hundumarraa bilisa ta'udha. Keessumaa warri gaa'ila qaban waliin jiraanya foonii irratti guyyaa kamisaan dura dhimma kanarraa bilisa ta'anii guyyaa sadiin dura of qopheessudha. Gara mana amantaatti gaafa dhufnu yaadota garaagaraa irraa dura of qopheessinee dhiyaachuu wanta qabnuudhaaf galataaf gaafa dhufnu waan hundumarraa bilisa taane yaada foonirraatis yaada biyya lafaarraas bilisa taane dhiyaachuu wanta qabnuudhaaf qophii qaba adeemsi mana amantaatti dhiyaannu malee waanuma gareen akkuma mana farsoo yookiin immoo mana dhugaatii garaagaraa seenutu hin ta'in nyaata bara baraa fooniifis lubbuudhaafis fudhachuu wanta dhufnuudhaaf inni biraan asirratti yaada biraa fakkeenya tokko kaasuu hin danda'a. Namni tokko gara mana cidhaa gaafa deemu uffata kabaja cidhaa uffatee dhufuu qaba. Keessoo wangeelaa Maatiyuus boqonnaa 22 irratti gafa gara cidhaatti dhiyaannu wanta uffata cidhaaf ta'u sana qabannee dhaquu qabna malee uffata cidhaa osoo hin uffatiin qophii otoo hin godhin gara mana cidhaatti dhiyaachuun barbaachisaa miti. Indoon gooftaan keenya maal jedha wangeela Maatiyuus gubbaa irratti uffata cidhaa kan hin arganne nama tokko argee jedha. Kana jechuun nama gaabbii hin galle jechuudha. Nama hin qulqulloofne jechuudha. Nutis kanaaf numaatu achi keessatti maal uffata cidhaan uffatin jennaan hin qabu jennaan isa qabdumaan meeccatiin jedhanii turellee. Inni kun maal agarsiisa gaa maaf gaabbii hin galleedha. Nutis akkuma beekamu maa hin qulqulloofnedha. Nutis immoo kadhannaaf deemna galataaf deemna waan ta'eedhaaf hunda dursa yaada foonirraas yaada kamirraayyuu bilisa taanee dhiyaachuun waan barbaachisuudhaaf malee abaarsa qabaatanii miti abaarsa miti. Inni guddaan maalidha? Of tulummaan seenuu hin danda'ama. Rakkoon qabu seenaa otoo jenneeti tokkoffaan of tulummaan namatti dhagahamuu danda'a. Maalla dhibdeedhaan yoo dhiyaanne rakkoo guddaa waan qabuudhaaf. Kanammoo kabaja amantaa keenyaaf qabnuu fi kabaja iddichaaf qabnuuf jecha waan kun abaarsa waan hin taaneedhaaf qaama keenyarraa bilisa taanee qaama keenya dhiqannee yoo dhiyaanne nuufis gaarii ta'aadha. Seera mana amantaadhas dhimmi kun. Tokkoffaani manni Waaqayyoo dhiiga Kiristoosiin hundeeffamte. Lammaffaa immoo dubartoonni yeroo baay'ee seerri kun gaafatti dhufu qaama isaanii keessaa kan dhangala'u dhiigadha. Dhiigni mana amantaatti hin barbaachisu. Lammaffaa dhiiga Kiristoosiin qulqulloofnerra dhiiga lammaffaan nu barbaachisu. Lammaffaa immoo namni kun fakkeenyaaf utuma bataskaana iyyuu isaaf eeyyamamee seene qaama isaa keessaa kan yaa'u sun osoo lafa tuqee namoota baay'eetti ittiin gufata jechuudha. Osoo dhiigni haafuuti gororuma nama fuulduratti gaafa tufan baay'ee qaanii guddaadha. Kanaafi hanga waan sanarraa qulqullooftutti haa ta'utu kan jedhanidha. Abaarsa ta'ee osoo hin taane waan sanarraa qulqullaa'uun barbaachisaadha. Namni tokko uffata xurii isaayyuu uffatee nama bira deemuun qaana. Akkuma kanammoo nuti kan deemnu Kiristoos biradha. Fooniif dhiiga isaati iddoo sanatti kan ilma namaaf mucaa namaaf fayyinaaf laatamaa jiru.
Nutis immoo fudhachuudhaaf yoo barbaanne qulqulloofne fudhachuun barbaachisaa waan ta'eef hanga qulqulloofsanitti suraa kan jedhanii abbooliin keenya barsiisan kanaafidha malee abaarsaaf akka hin taane namni kamuu hubachuu qaba. Kanaafuu egaa akkanatti erga hubanne egaa gara gaafii lammaffaatti seena. Gaafii lammaffaatti gaafa ceenu dallaa mana amantaa keenya keessatti egaati manneen ijaaraman baay'ee jiru. Isaan keessaa Beetliheemiin jira. Beetliheemiin kun maal inni kan isaa fakkeenya maaliif barbaachisa jedhu mana qulqullummaa keessatti Beetliheem yookiin immoo Beetliheemiin ni ijaarama. Maalidha? Beetliheemiin maaliif ijaaramee kan jedhu gaaffiin ka'inii jira. Hunda dursaa hojii Beetliheemii dubbachuun dura hiikaa isaa beekuun barbaachisaadha. Beetliheem jechuun mana buddeenaa jechuudha. Jecha afaan Amaariffaatiin የእንጀራ ቤት jedhameetu beekama. የእንጀራ ቤት jechuun mana buddeenaa jechuudha. Hunda dursa kana wangeelaatiin wal qabsiisanii akkamitti ilaaluu dandeenyaa kan jedhudha. Hiikaa fi moggaasni Beetliheemii kan dhufe biyya Beetliheem kan jedhudha. Bakka itti gooftaan keenya akkuma beekamu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos jireenya yookiin immoo buddeena ta'ee gara biyya lafaatti dhufeera. Kanaafidha wangeelaa Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 45 kaasnee hanga 57tti gaafa ilaallu foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa argataa jedha. Foon koo kan hin nyaanne dhiiga koo kan hin dhugne itti murtaa'aa jedha. Kanaatiif gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti gaafa dhufu buddeena jireenyaa ta'eetu kan hin dhiyaate. Gaheen Beetliheemii fi hiikaan Beetliheemii maalidha jennee gaafa ilaallu mana buddeenaa jechuudha. Hunda dursa Beetliheemiin fakkeenya gooftaa keenyaan kan fakkeeffamu bakka dhaloota isaatiin kan fakkeeffamudha. Dhalachuu isaatiin dheebuu keenya irraatii beeluu keenya irraatii baaneera yookiin immoo fayyineera jechaadha. Walumaa gala waadaa Addaam kan taate haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam Waaqayyo karaa ishee waadaa erga galeetiin booda magaalaa Beetliheem mooraaloonii keessatti dhalachuudhaan jireenya bara baraa buddeen bara baraa ta'e addunyaa kanaaf dhiyaatee jira. Ofii isaatiif egaa waa'ee buddeena jireenyaa kana gaafa dubbatu wangeelaa Maatewos boqonnaa 26 kaasnee gaafa ilaallu hundi keessaniyyuu isarraatii dhugaa hundi keessaniyyuu isarraatii nyaadhaa jedha. Kamirraa jennee gaafa ilaallu buddeen kanarraatii nyaata dhugaatii bara bara kanarraatti akka dhugnu gooftaan keenya nuuf eeyyameera. Waliigala ga'een Beetliheemii fi mana qulqullummaa keessatti ijaaramu gaafa jedhu foonii dhiigni gooftaa bakka itti qophaa'u mana qulqullummaa keenya keessatti barbaachisummaan isaa isa kanadha. Fakkeenya eenyuti yoo jenne fakkeenya gooftaa keenyaati. Beetliheemii keessatti immoo kan qophaa'udha maalidha jennee gaafa ilaallu foonii dhiiga gooftaa keenya Beetliheemiitti dhiyaachuudhaan dhalachuu isaatiin addunyaa kanaaf buddeen addunyaa kanaaf dhugaatii bara baraa ta'e kan dhiyaate gooftaa keenya waan ta'eedhaaf fakkeenya kanaatiin Beetliheemiin barbaachise. Inni biraan Beetliheemiin yeroo baay'ee karaa mana qulqullummaa karaa bahaatiin kan ta'u. Baay'inni fakkeenya guddaa qaba. Egaa akkuma beekamu yeroo kadhannaa gara bahaa laalla gooftaan keenya ni dhufaa kan jedhamee yaadamu karaa bahaatii irraati. Karaa aduun bahuu irraati. Bahaani egaa akkuma beekamu jireenya namaatiin wal fakkaata. Gooftaan keenya aduudha. Karaa bahaa aduutu ba'a. Karaa bahaa halkan karaa lixa aduun dhiite karaa bahaa gaafa bari'u aduun ni ba'a. Innis bakkalcha barii ta'ee addunyaa dukkanaa'e kana. Akkuma qulqullichi Isaayyaas boqonnaa 9 gubbaarratti dubbatee jiru. Uummanni dukkana keessa deddeebi'aa ture ifa guddaatu. Gaaddidduu du'aa keessa deddeebi'aa warra turaniidhaaf jireenya guddaatu argameef jedhee akkuma dubbate. Fakkeenya kanaatiin Beetliheemiin karaa bahaa ta'uu isaatiin karaa bahaa kan dhufe gooftaa keenya. Dukkanicha kan ibse gooftaa keenya. Nyaata jireenya buddeena bara baraa kan ta'e gooftaa keenya waan ta'eedhaaf fakkeenya kanaatiin Beetliheemiin mana amantaa keessatti ijaaramee tajaajila kanaatiif yeroo ammaa kana kennaa jira jechaadha tajaajila akkasii. Tole baay'ee gaariidha. Gara gaaffiitti gaafa darbinu yeroo ammaa kana macaafa qulqulluu ureeffachuudhaan namoonni baay'een waan garaagaraa yommuu raawwatan argina. Keessumattuu yaa'ii Yerusaalem yoon si irraanfadhe harki koo mirgaa hojii isaa irraanfatu jechuudhaan abbaan keenya qulqulluun Daawiti faaruu isaa 137 lakkoofsa 5 hanga 6tti gaafa dubbisnu dubbata. Jecha kanarra dhaabbachuudhaan namoonni baay'een wal kassisu yeroo baay'ee jechuudha. Keessumattuu kun kan mul'atu dhiiraaf dubartoota gidduutti jireenya gaa'ilaadhaan dursa egaa manni amantaa keenya gaafa nama tokkoo fi gaa'ila raawwattu karaa qurbaanaas haa ta'u karaa taglilaas haa ta'u waadaa isaan walii galan jira.
kakaan isaa walii kakatan jira. Inni kun karaa mana amantaa keenyatti. Isa dursa garuu gaa'ilaan dursa namoonni waliin gannu walirraa addaan hin baanu jechuudhaan wantoota garaa garaatiin fakkeeffamanii yookiin fakkeenya godhachuudhaan macaafa kana fakkeenya godhachuudhaan kan wal kaksiisan jiru. Kakaa isaanis immoo kan hin eegne kan diigan jiru. Kanaaf asirra dhaabbachuudhaan gaafa laallu kakuun hin barbaachisaay. Waliif kakachuun hin barbaachisaa. Wal kaksiisuun hin barbaachisaay. Hin barbaachisa yoo ta'e immoo isa kakatame sana immoo akkamitti irraa qulqullaa'uun barbaachisu yoo ta'e jechuudha. Gaafii jedhu kan qabu.